Ati durumaan Yesus jalqabumaayu waa yaaddee herredhee na filattee fiqadhaa filannoo kiyyaanii mootii rakkina hamaa keessatti na dagartee akkasumaan na jaalatte gaafa tokko si jira jedhe yookiin guddate yookiin waadaa ta'e ilmi namaa nama farra taraa Yesuus atiin dabartu natta gortee dhimma kiyya keessa galtee waaqi rakkooti hubatu naataan jijjiiramu naataan jijjiiramu naataan jijjiiramu keeti amanee addee salphinaa keessaa reebee na fuudhee rakkee jaalallee naataan jijjiiramu naataan jijjiiramu naataan jijjiiramu keeti amanee bakkee salphinaa keessaa reebee na fuudhee rakkee jaalallee Anaan yosa kadhattu ifi gungumam abdiifin kutannee agaaduma seenaa isi jijjiiree mul'isee waaqa afaan galataa na dubbisee seenaa isi jijjiiree mul'isee waaqa afaan galataa na dubbisee injijjiirama injijjiirama waaqa seenaan ilmee namaa injijjiirama 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 waaqa haalli bulii namaa injijjiirama 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 waaqa seenaan ilmee namaa Yesus, 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 sodaatama ilma Waaqaa. Yesus, 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 galatoomi.
galatomi wanu gote nakaban galatomi matani no tayarsina galatomi si ammo makake farsina Jalalli ke nafada akka firamiti iddo nawamte beka ani akamte dawan keti Jalalli ke nafada akka firamiti nawamte beka ani akamte dawanketi wala raknan darresi wali Jesus naaf chalta wanda wali bara salpinan darresi wali Jesus naaf chalta wanda wali salpinan darresi Jesus naaf chalta wanda